Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e kan irra caalaan keessan gaafataa turtan akkaataa imo WhatsApp fi Telegram namaan dubbataa sagalee itti waraaban ka jedhu gaafataa turtan deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Obboleeyyan channel kanaaf haaraa taatan subscribe kun gurraacha'ee jira taanaan subscribe kana tuquu hin dagatina akkasitti gurraacha'ee yoo jiraate subscribe ka jettu kana tuquudhaan mallattoo beelii achitti isinii baatu irra tuuytanii ol ka jedhu ka jalqabara yoo keessan barnoonni channel kana irratti maxxanfamu hundi isin dhaqqaba. Laayikii gochuudhaan eegala laayikii tuqaame hundi keessanuu laayikii tuquudhaan eegala isiniin jecha laayikii fi koomentiin keessan haamilee guddaa namaaf kenna waan ta'eef laayikii tuquudhaan eegala isiniin jedha. Egaan gara barnoota keenyaatti yeroo darbinu akkaataa imo ta'e WhatsAppidhaan gara social mediaatiin garuma fedhe yoo ta'e sagaleedhaan namaan dubbata itti waraaban yookaan immoo sagalee nama sanaa itti waraaban haala kamiin waraabuu dandeenya ka jedhu namoonni baay'een gaafataa turtanii deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Screen recordii bilbilli tokko tokko gubbaa yeroo gada xooftan gubbaarraayyuu ni qaba garuu irra caalaan bilbila hin qabu waan ta'eef screen recordii isin buufachuu qabdantu jira. Akkasumas settingii isin sirreessuu qabdan takka jira. Settingii sanas waliin ilaalla. Play Store irra seenuudhaan Play Store keessan irraa screen recorder waan jedhu search godhattu yookaan v screen recorder yookaan immoo screen recorder setting isaa keessallee seenee waliin ilaalla waan ta'eef screen recorder yeroo isin jettan screenii bilbilaa waraabuudhaaf hundinuu warri isin asirratti argitan irra caalaan jira hundi jiraatu ni waraabu jara kana fayyadamtanii screenii waraabuu dandeessu. Garuu bilbilaan namaan dubbataa waraabuudhaaf screen recorder video recorder ka jedhu kun ni jira kana fayyadamuu dandeessu. Garuu setting isaa keessaa waan isin dirqama sirreessuu qabdantu jira yookaan immoo v recorder jettaniituma search godhattu jalqaba irratti isiniif ba'a inni nu screen recorder isiniin jedhe video recorder screen recorder jedhe isiniif baha. Aappii kana gadi buufattu. Aappii kana settingii isaa keessa deemnee waliin haa ilaallu. Hundi jiraatu ni dalagu garuu ka bareedaa ta'e ka amman isinitti agarsiisee kahee jechuudha. Gara settingii isaa deemnee waliin haa ilaallu. V recorderiin kun kana fakkaata. V recorder jedhee bilbila keessan irratti isiniif bahaa jechuudha. Aappii kanarra tuquudhaan irra haa seennu. Aappii kanarra yeroo seentanigaa yeroo jalqaba yoo ta'e allow gochuu qabdu. Gariin settingii jalatti fidaa sanas waliin ilaalla. Mallattoo settingii arfaffaarra xiqqaan takka ni jirti. Mallattoo settingii kanarra tuqattu. Bilbila baay'ee irratti haala kanaan hin baasu sanallee waliin ilaalla. Video resolution qulqullina isaa jijjiiruu waan akkasii gochuu dandeessu. Garuu kan nuti itti xiyyeeffachuu qabnu record audio irratti xiyyeeffachuu qabna. Record audio ka jedhu ni jira asirra. Record audio wanni kun yoo banaa ta'e onii gootu. Garuu androidiin keessan 10 gadi yoo ta'e faayidaa hin qabu. Yoo onii gootanis sagaleen duwwaa tahaa jechuudha. Yeroo nama dubbattanii waraabdanii kaatan ni waraabaa garuu sagalee hin qabu. Garuu dirqama kana onii gochuu qabdu. Android 10 jechuun maal jechuu akka ta'es waliin ilaalla. Kana jechuun androidin keessan meeqa akka ta'e ilaallachuu dandeessu jechuudha. Internal audio waraabuuf jedha only for Android 10 or above. Android bilbila version isaa 10 yookaan 10 ol ta'e qofatu waraabuu danda'a jedha. Amma bilbila kanarraa onii godheera garuu settingii keessa deemnee 10 ol ta'uuf sanaa gad ta'uusaa waliin haa ilaallu. Settingii bilbila irra deemtu yoo settingii keessa 10 gad ta'e waraabuu hin danda'u jechuudha. Settingii bilbila irra seentu Android version ilaaluuf about ka jedhu kun jira. About kanarra seentu sanaan booda software information ka jedhu kun ni jira. Software information kanarra tuqachuun gara fuula duraa deemtu. Android version kiyya 8 tuqaa duwwaa jedha. Kana jechuun osoma onii godhe waraabuu hin danda'u jechuudha. 8 waan ta'eef jechuudha. So bilbila biraarraa immoo bilbila kun sanaa ol ta'e akkasuma bilbila settingii isaa adda ta'e irraa immoo waliin ilaalla. Asirratti 10 ol jedha waan ta'eef osoma onii godhe waraabuu eegale hin waraabuu jechuudha. Bilbila biraarraa yeroo isin aappii kanarra seentan immoo haala kamiin akka inni fidu akkasuma haala style isaa adda waan ta'eef isas waliin haa ilaallu. V recorder jedhee jira inni kunis. V recorderii kanarra haa seennu. Settingiin isaa adda bilbila adda irratti jechuudha. V recorderii kanarra yeroo seentan mallattoon settingii ka gubbaa ture amma jala kaa'ee jira. Mallattoo settingii arfaffaarra jirti. Mallattoo settingii kanarra tuqanna. Sanaan booda record audio ka jedhu amma lammaffaadhumarra jira jechuudha. Record audio ka jedhu kanarra tuqanne gara fuula duraa deemna.
Android 10 or above and version bilbilicha kudhanii ol tahuu qaba jedha. Bilbilli inni kun 13. Kanaafuu irra tuqeen gara fuula duraa deemaa jechuudha. Yeroo irra tuqnu mute jira, microphone jira, akkasuma internal audio jira, internal and microphone audio jira. So inni dhuma inni gidduu akkasuma inni sadaffaarra sagalee baasuudha. Sagalee akkamii kan ta'e waliin ilaalla. Inni jalqaba sagalee silent goonee waraabuu fi sagalee tokkollee kan waraabne goonee jechuudha. Inni microphone jedhuga sagalee keenyas ni waraaba, kan nama sanaas ni waraaba jechuudha. Garuu only irra haa keenyu. Only kanarra yoo keessan kana jechuun internal audio kun sagalee keessaa dhufu yookaan bilbilaan dubbatamu waraabuuf. Record internal audio only work if the other app game allow their audio to be recorded. So if you find your video have no sound, please ask the owner of the app. Nun jedha jechuudha. Kana jechuun bilbila sana yookaan immoo bilbila namaan dubbataa jirtanis tahee sagalee keessaa dhufu sana waraabuuf dirqama abbaan aappichaa Imoos ta'u WhatsApp, Telegram irratti eeyyamamaa ta'uu qaba. Yoo sagalee dhabe garuu aappiin kan kee abbaa aappichaa gaafadhu jedha. Kanaafuu Android 10 dhaa ol yoo tahee dirqama sagalee keessaa sana waraabuu danda'a jechuudha. Isa lammaffaarra yookaan immoo isa sadaffaarra keenyee jechuudha. Isa lammaffaa yookaan immoo isa sadaffaarra kaahuudhaan namaan dubbata yookaan immoo isa arfaffaarra kaahuudhaan namaan dubbata sagalee waraabuu dandeenya jechuudha. Microphone inni jedhu your voice nama ittiin dubbataa jirruuf keenya waraabuudhaaf jechuudha. Record audio kana keessa seentanii isa lammaffaa yookaan isa sadaffaa yookaan immoo isa arfaffaarra keessanis sagalee nama sanaatiif sagalee keessan ni waraabaa jechuudha. Settingiirra seennu. Settingiirra seenne isa kanas gara gajjallaa dhuma bilbilarra deemuudhaan about phone jedhee jira. Xumura bilbilaa irra about phone ka jedhu ni jira. About phone kanarra tuqattanii software information irra ammallee tuquudhaan software information keessa Android version isaa ilaaltu. Inni kun amma 13 jedha jechuudha. Kanaafuu waraabuu ni danda'a jechuudha. 10 ol waan ta'eennan 10 yookaan 10 ol waan ta'eef waraabuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu isa gidduurra yookaan isa jalqaba sadan sada keessaa akka barbaadanirra keessanii waraabuu dandeessu. Garuu Imoon akkasuma WhatsAppiin biyyoota adda addaa irratti biyya itti eeyyamamaa jira, biyya ittiin eeyyamamne jira jechuudha. Biyya keessanitti eeyyamamaa yoo ta'e settingii dhumarra seenuudhaan jala kanaa settingii erga seentanii booda record audio ka jedhu kana seentanii ka lammaffaa yookaan sadaffaarra keessattuu inni sadaffaan sagalee namaan dubbataa waraabuuf isin gargaara. Waraabuus ni dandeessu jechuudha. Imoos tahee WhatsApp, Telegram irra namaan dubbataa sagalee sana waraabuu dandeessu jechuudha. Yoo biyya isin jirtanitti eeyyamamaa ta'e salphaadha itti fayyadamaa isiniin jechaa barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.